kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam nageenyi keessan badhaadha. Ammas nama tokko isitti argadha. Isallee sumaan gaafii isa gaafadha. Na hordofaa waan inni jedhu wajjumaan ilaalla. Gaafii isi gaafadha. Gaafii ani isi gaafadhu ilmi namaa tokko yeroo dhalatu yeroo sa'a sanitti gabbu ni dubbata. Maal jedhu? Himbooy. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya ilmi namaa yeroo dhalatu yeroo gadi bu'u sun maal ta'a jedheeni akka maal ta'u isinuu beektu. Jaalalli yeroo si qabu eessa keetti dhaga'ama? Onnee keetti dhaga'ama. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun gaafii lama gaafadhee jaalalli yeroo si qabu maal keetti dhaga'ama jennaaniin onnee kiyyatti dhaga'ame dhugaamu soba akka ta'e. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota numee YouTube kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan an isiniif qabu isinaa dhaqqabu isiniin jecha yeroo kamiyyuu numee YouTubeen waan adda addaa waan qoosaa waan adda addaa gaafii adda addaa namoota hedduullee qabadhee kan isinii dhiyaadhu ta'a waan isin ittiin bashannantan waan isin irraa barattan hundumayyuu yeroo kamiyyuu qabadhee isinii dhiyaadha. Kanaafuu numee YouTube yeroo kamiyyuu like share subscribe godhuudhaan na jajjabeessaa namaddii dhaabadha. Ammaaf garuu nama hoyyuu humaditti qabaa gaafiif deebii isa wajjin godhaa waa isa gaafadhaa. Gaafii ani si gaafadhu yookiin hin argataa yookiin hin dhabaa wajjumaan kan ilaallu ta'a. Na hordofaa isiniin jedha kabajamtoota kiyya. Obboleessa kiyya gaafii tokko si gaafadha. Gaafii ani si gaafadhu fakkeenyaaf sii fi obboleettiin teetii fi jaartiin tee kalee isaanii lamaan osoo dhukkubsate isaan lamaan keessaa nama tokko kalee kennuun dirqama si ta'a. Doktorri tokko obboleen tee taate jaartii tee taate nama tokko keessa kalee kee kenni tokko osoo siin jedhe jaartii keetii dursa kennita moo obboleettii keetii dursa kennita? Suni ka gaafii ulfaata na gaafatte garuu ta'ullee gaafiin kee ulfaata ta'ullee kanan kalee ani kennuufi lechuuf kennuu nan fedha garuu obboleettiyyaan dursa maaliif isiitu anaaf dursa kan akka yaada kiyyaatti akka yaada nama biraatti hin beeku akka yaada kiyyaatti kanan dursa obboleettiyya ilmaan haadha tokkooti isiin dura gadhe waan ta'eef isiidhaaf hin dursa jechuudha akkasii. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya jaartii teetii fi obboleettiin tee kaleen isaanii lamaan yoo dhukkubsate doktorri kottuu kadeetee nama tokko kennu hedhoo dirqama sirra kaa'e eenyu kennita jennaan ani obboleettii tiyyaa kennaa jedhe. Kanaafuu ammallee gaafii tokko dabalaa fi akkasumas na hordofaa fakkeenyaaf lukkuun takka miila lamaa yoo dhaabatte kiiloo 50 kaafti. Miila tokko yoo dhaabatte kiiloo meeqa kaafti miizaanarra yookaan kiiloo. Lukkuun takka kiiloo takkaanuu dhaabatte miila lamaa yoo dhaabatte kiiloo 50 kaafti. Kiiloo irra miila tokko yoo dhaabatte kiiloo meeqa kaafti? Fakkeenyaaf lamaanuu dhaabatte 50 tokkoonuu dhaabatte 25 akka yaada kiyyaatti gimmiti kiyyaatti 25. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya lukkuun takka kiiloorra yoo dhaabatte miila lamaa yoo dhaabatte kiiloo 50 kaafti. Miila tokko yoo dhaabatte kiiloo meeqa kaafti jennaan kiiloo 25 kaafti jedhee argatee fi dhabe. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo kan addunyaa hundarra jirtan kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkam nageenyi keessan badhaadha. Kabajaa fi jaalalli kiyya bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa namoota asitti argadhee gaafiif deebii wajjin godha. Gaafiif deebii wajjin godhu gaafii isaan gaafadha. Gaafiin isaan gaafadhe yoo argatan naa deebisanii yoo dhaban ammoo wajjumaan ilaallaa jechuudha. Amma as nama hoggatti argama. Kanaafuu gaafii isa gaafadha. YouTube kiyya numee YouTube dha. Channel kiyya yeroo kamiyyuu like share subscribe akkana gootanillee kabajaan isin gaafadha. Kanaafuu ammoo gara gaafitti isin dabarsa na hordofaa. Obboleessi kiyya gaafii tokko si gaafadha. Gaafii san si gaafadha argattus dhabdus wajjumaan ilaalle jechuudha. Gaafiin si gaafadhu bineensota keessaa qocaan ilmoolee isaa bifa adda ta'een guddisa. Sigalee bifa adda ta'een guddisa. Akkamitti guddisa ilmoolee isaa? Galatoomii bineensota keessaa qocaan ilmoolee isaa bifa adda ta'een guddisa jettee beeku gaafii kana gaafii biraa sonaa kennite. Akkaataa qocaan itti guddisu hin beeku. Dhageettanii hirtanii bineensota keessaa qocaan ilmoolee isaa bifa adda ta'een guddisa. Bineensota keessaa jechuudha. Akkaataa inni itti guddisu akkamitti akka guddisu gaafadhee hin arganne ammaaf ammoo ta'u malee gaafii isa biraatti isa dabarsaa
na hordofaa isiniin jedha. Gaafiin si gaafadhu keessa asumatti si gaafadhe kanan markarraa qabu kun naannoo Booranaati. Yeroo baay'ee uummanni Oromoo hin fayyadu. Mallattoon isaa maal agarsiisa? Mallattoon isaa kun akkanatti fakkaatutti mallattoo odaati. Mallattoo odaati. Kanatti illee olaatee diizaayinii isaa diizaayina odaarraa waan dalagameef aadaa Oromoo keessaa odaan bakka guddaa waan qabuuf odaa agarsiisuudhaaf natti fakkaata. Inni mallattoo lamaan keessaa asiin odaadha, asiin maa inni lamaan isaa kun? Hin beeku dhugatti. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota teenya gaafii lamaan isa gaafadhe. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo akkam nageenyi keessan badhaadhaa bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan isin haa qaqqabu isiniin jecha ani chaayinaal numee yuutuubiidha. Chaayinaal numee yuutuubii Oromoo kamiyyuu laayik sheer sabskiraayib akkanaa gootanillee kabajaan isin gaafadha. Guyyaa har'aa gaafiif deebii keessummaa tokko waliin qaba. Inni na biratti argama gaafii isaa gaafadha. Gaafii san yookaan hin dhabaa yookiin hin argata addumaan ilaallaa jechuudha. Qaamota kee keessaa qaamota ati qabdu keessaa osoo dhabde isa dhaburra of ajjeesuu si wayyu. Isa kam? Qaamotaan qabu keessaa yaa kuni isa dhaburra osoo ajjeesuu si wayyu. Ati jetteetti yaa kuni beekamaadha namni kamiyyuu kanan beekadee abdii qaba. Ani osoo dhabe of ajjeesuu kanaa wayyu yaa qaamuma saalaa kiyya gaa. Galatoomii. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo akkasumas jaalatamtoota kiyya numee yuutuubii kan biyya alaa fi biyya keessa jirtan hundi keessanuu bakkuma isin jirtanitti kabajaa fi jaalalli kiyya isin haa dhaqqabu isiniin jecha har'aa qophii bashannanaa qophii ajaa'ibaa kana qabadhee isinii dhiyaadhe akkasumas iddoon ani itti jiru kanallee akka inni midhaaguu fi akka inni bareeduun agartanii iddoon ani jiru kun UAE yookiin ammoo United Arab Emiraati magaalaa Sharjaati. Waan kana ta'eef har'aa namoota asitti namoota argadhe sana mootu gaafiif deebii waliin godha waan ani isa gaafadhu na faana buutanii na hordoftanii waan an gaafadhe yookiin hin deebisa yookaan hin dhabaa wajjumaan kalaallu ta'a jechuudha. Namadditti argama kanaafuu gara isatti isin dabarsa gaafiif deebii isa wajjin godha na hordofa. Fakkeenyaaf Abiyyi Ahmad osoo asitti akkasitti dhufu taate maal isa gaafadha? Fiinxaan baasa jedhee wanniniin jalqabu. Jawaaraa galakkisuu gaafadha. Fedhii Jawaariin gallakkisi jetta. Okay. Gaafii tokko si dabala. Inni biraa osoo buruu ganama tuuta siin jedhani eeda namaa luwaa raawwatu. Nama kooti jedhee kaniin an fiqqabu. Mama raawwachuu hin danda'u. Wajjin jiraachuudhaaf haadha meeqa erbu. Raafuudhaan alatti. Odumaan kolkoluu waa tokkollee raawwachuu hin danda'u. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa gaafii lama isa gaafadhee gaafii lamaan keessaa osoo Abiyyi Ahmad asitti sitti dhufee ka agartu yookiin ka ta'u taate akkam goota jennaaniin Jawaar Muhammad gadi lakkisi jedhaanii ammas gaafii lammataa kan isa gaafadhee osoo buruu ganama tuuta siin jedhanii maal raawwatta jennaan wannan raawwadhu takka iyyuu hin jiru jedhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota nuumee yuutuubii guyyaa har'aa kanumaa yaada kiyya goolabaa haga yeroo biraa walitti deebinutti nagayaan naa tura isiniin jedha baay baay. والرب